Ergaa jirtan kun waan ajaa'ibaa nama hojjetee isinitti fakkaachuu danda'a. Garuu inni akkuma argaa jirtan kanatti jireenya isaa kana guutuu jijjiiruudhaaf jecha kaayyooffatee qaba. Kaayyoo inni kaayyooffatee illee kaayyoo maali akka ta'e mee asumaan waliin ilaaluu dandeenya isiniin jaa. Namtichi kun jechuudha yeroo jalqabaatiif lammii Faransaayidha. Inni yeroo jalqabaa fiilmii tokko laaluu ture jechuudha. Inni kun akkuma yeroo xiqqeenya isaa irraa fiilmii laaluu turetti inni kun jalqaba ono suuraa isaa akkuma argaa jirtan nama kana ture garuu jalqaba biyya Faransaay irraa gara Awustiraaliyaatti imale. Egaa Awustiraaliyaatti malee booda qaama isaa kana jijjiiree haala kanaan uummata doktoroota adda addaa bira dhaqee qaama isaa kana ciruudhaan gurraachomsee bifa kanatti if jijjiiruudhaaf qophii guddaa godhee jechuudha. Hanga doolaara 100,000 itti baasee jechuudha. Haala kanaan qaama isaa egaa gurraachomsee fixee boodarra irra deebii haala kanaan suuraan isaa yeroo sanitti baay'ee ol fudhamee deemuu ture qilleensa irratti. Garuu inni haa ta'u malee wanni inni itti fakkaachuu barbaachisan fiilmii gaafa ijoollummaa isaa irraa itti ilaalu ture. Saniif kaayyoon isaa fiilmii akka bineensa sanii ta'uudhaaf kaayyeeffatee waan qabuudhaaf inni waan kana kan godhu jiru shayxaanatti fakkaachuudhaaf yaadeeti jechuudha. Haala kanaan shayxaanatti fakkaachuudhaaf kaayyoon isaa waan ta'eef kaayyoo isaa galmaan gahuudhaaf yeroo hedduu cinqataatee jira. Manoottan adda addaa warroottan qaama namaa ciran qaama namaa kana gosa gosaatti qayyaruudhaaf inni arraba isaa muree funyaan isaa muree qaama isaa guutuu isaa muree haala tulluun mataa isaa kana guutuu keessan babahee dhumuu takkatti itti yaadee garuu jijjiirama ilma namaa irraa uumaa kophaa ta'e jechuudha. Namtichi kun gizeenii fi haasa'uu jireenya isaa keessatti waan addaatu isa mudataa ture. Haa ta'u malee osoo laalaa dila san itti obsee qaama isaa kana muratee osoo cicciruu haala kana miidiyaan adda addaa irraa gabaasu ture. Inni kanaa wajjin addunyaa irratti beekamtii guddaa argachuudhaaf kaayyoo qaba. Kaayyoon isaa addunyaa kanarratti namoota beekamaa keessaa kophaa ta'uudhaaf barbaadee waan ture. Haa ta'u garuu uummanni Faranjii, uummanni sammuu isaa, uummanni Yihudaa kun jechuudha. Haala itti addunyaa irratti beekamtii guddaa argatanii ittiin yeroo barbaraan faarfamuu barbaada waan ta'eef garuu jaartiin isaallee akkuma argaa jirtan kanatti jaartiin isaallee isa kanarra abdii osoo hin murate wajjumaan gammachuu dabarsaa jirti. Haa ta'u malee jireenya isaa keessa gammachuu bineensa kana fakkaachuudha hanga amma dhibbarraa dhibbatti illee itti fakkaachuu dadhabeeti jira jechuudha. Uumaa rabbiin isa uume namtichi bareedaan argitan sanii jechuudha haala kanatti if jijjiireeti sammuu ilma namaa keessaa yaanni inni isa keessa dhufe kun inni bineensa kana fakkaachuudha hedduu ammallee bineensa kanatti hin fakkaanne hanga ammaatti jechuudha. Fiilmii kana ijoollummaa isaa irra laaluu waan tureef jechuudha fiilmii kana akkuma laaluu turetti jalqaba fiilmii kanarraa eegalee jalqaba gizaafa xiqqaadha abbaa isaa raawwaaniif kophaa bee jiraachuu hin dandeenye jecha eega qabeenya horatee warra jaarratee guddatee jechuudha. Nama guddaa ta'e boodarra kunuu haala kanaan isa kanarraa kanatti jijjiiramee jira jechuudha. Ammallee sagalee ilma namaati haasa'uu arraba isaa waan murmee jiruuf arrabni isaatillee sagalee bineensaa malee sagalee biraa baasuu dadhabe. Bineensa namni takkaas hin argamin addunyaa irratti sanitti jijjiiramee jira jechuudha. Funyaan muruun jinnitti fakkii fakkaata. Inni immoo sila bineensanii fakkaachuu barbaade garuu haa ta'u malee shayxaanaa fi jinnitti fakkaata. Kan hundarraa namni najaa bahuu danda'u nama islaama ta'ee fi nama karaa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabate nama seera rabbiitiin bulee qofaadha. Nagaatti.